amma seenaa obboleessa keetiin barreesseera utuu isin qunnamin. Egaa daawwattoonni keenya nuun qaanessitanii namoonni dhiibbaa guddaa qaban leegaasii guddaa qaban irraanfataman beektu gaafadhaa. Dhiyeenya kana pilaatfoormii guddaa tokko eebbisiisuudhaaf akka itti deemtu waan dhageenyeef si'a. Oromiyaa kana eeyyuu moggaasee jechuun Oromiyaa akka jettu kana eeyyuu moggaasee jedhee gaafata. Waan akkamii wayii ta'uu danda'a laata isa jedhu. Seenaa wallaaluun koo garuu moor akka seenaa irratti hojjetu na godhee. Qeeqaaf banaadha jechuudha. Isa kanaaf Oromoon macca jiru akkamitti Oromoo boorna jiru wajjiniin wal baruu danda'a. Kanatti aansuudhaan immoo dargaggeessa baay'ee qaxaleedha, injinara, kalaqaadha, barreessaadha, seenessaadha waan hedduu hojjechaa jira. Yeroo ammaa kana immoo pilaatfoormii irratti seenaan keenya, aadaan keenya, bakkeewwan tuurizimii keenya hedduun irratti beeksifamanii fi irraa argachuu danda'amu irbuu.com jedhamu qabatee gara keenyatti dhiyaatee jira. Dargaggeessi keessummaa Gammadaa Shoo lammaffaa ta'ee guyyaa har'aa dhiyaate kun Jorgo jedhama stuudiyoo Gammadaa Shootti argameera. Baga nagaan dhufte Jorgo. Welcome. Akkam nagaan jajjabaadha. Akkam biftani? Baga nagaan dhufte. Jabaadha. Noori maala? Ayyee. Noori teenye. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Baga nagaan dhufte Jorgo. Baga nagaan dhufte Gammadaa Shoo. Cheers. Bishaan mi'aasii qopheessineerra jennee amanna. Egaa akkuma amma jenne Jorgoon eenyu isa jedhu maaliin akka inni waamamuu barbaadu sumarraatuu dhageenye gaarii natti fakkaata. Ayyee jalqaba irratti carraa kanaan laachuu keetiif baay'ee galatoome. Gammadaa Shoo baay'ee jaallannaa. Jorgoo Baqqalaa Abdiisaan jedhama. Kanan dhaladhee guddadhee godina Qillee Wallaggaa aanaa Daallee Sadii magaalaa Haroo Sabbuuti. Daallee Sadii. Daallee Sadii. Magaalaa Haroo Sabbuu jedhamtudha. Achumatti barannee guddannee. Zen Yuunivarsiitii Amboon seenee Elektirikaal Injinariingiin barachaa ture. Waggaa sadaffaadhaa keemmoo Yuunivarsiitii keessatti waggaa lama gaafan xumuruuf ka'ee seenaan seenessaa sooshaal miidiyaa irratti hojii naareeshinii seenaa Oromoo aadaa Oromoo irratti xiyyeeffadhee waggoota 3 dabarseen jira. Karaa Feesbuukis karaa Tiiktookis. Isa dura immoo espiraansii yookaan muuxannoon qabu wanti ittiin beekamu kalaqa ture. Biyyatti amma namoonni baay'een barumsaan baay'ee warra jiran keessaa warra qaxalee jedhaman keessaa. Qaxalee tooppiidha. Toop warra jedhaman keessaa jiru. Warra eeni isaan bira hin darbine. Warra baay'ee eegaman keessaa tokkoon ture. Bara koronaatti jalqabee immoo kalaqaa ture. Kalaqa maashinii buna gogaa falfalu kan falfalee hojii dubartoota kana baay'ee hir'isuu danda'u jedhee itti fayyadamaa turan. Waan buna ekspoortiidhaaf ta'u immoo kanuma namni ganda keessatti ittiin fayyadamuu danda'u wayiiti. Kaayyoon isaa guddaa ture. Gaafa sana garuu rakkina garaagaraatiif maashinii xiqqaa safarumaaf mandarumaaf buna qishiraa oolu hojjedheen ture. Namoonnis itti fayyadamaa turaniiru. Zeen akka carraa yuunivarsiitiin na waame. Kanaaf dhiisee addaan kutee yuunivarsiitii seenee. Yuunivarsiitii bakka bu'ees immoo waggaa sadaffaatti yuunivarsiitii Amboo bakka bu'ee akkuma sadarkaa federaalaatti automatic irrigation system kan jedhu siistama kalaquudhaani sadarkaa federaalaatti qarshii doolaara 5,000 mootummaa federaalaa badhaasaniiru. Dhuunfaadhaan immoo gareedhaan? Dhuunfaa kootiin. Kanaaf maddi soorummaa kee achirraa jalqabee. Yoo sooromne. Kanaaf elektirikaal injinariidha kan itti baratte yuunivarsiitii Ambootti. Digirii jalqabaatiin isadha. Taansii immoo short term trainingiidhaan gaazexeessummaadhaan eebbifame. Wanta akka seenessaa kana immoo duruma paashinii kooti. Kalaqaan immoo entrepreneurshipis xumureera. As Itiyoo Laambarat Itiyoo Chaayinaa kan jedhamutti entrepreneurshipii baradheera. Akkamitti gara injinariimmaa kana deemtee yeroo tokko mootummaan namni baay'een injinaraa baratu jedhee ramadaa ture. Isuma keessatti ramadamteetu moo paashinii kee ture moo injinara ta'uu barbaadda turte moo akkamittiin dhufe injinarummaan kun? Galatoom jalqaba irratti akkuma sitti barataa qaxalee turre hawaasa keenya bukkee waan tokko jira barataa qaxaleen dooktara ta'a. Anis maayindii seetiin akkasuma ture. Amma kutaa 7-8 darbutti dooktara Jorgoodha.
Maal ta'uu barbaadda dooktora jette? Moggaas maqaa kootti kan moggee akka abbaan kun natti himetti Dooktar Jorgoo kan jedhamu seenaa keessatti beekamaadha. Aayera ture. Sanaa wajjin wal qabsiisee akka dooktarii kana. Kanaaf dooktarii dhagaan guddadhee dooktarii ta'uun barbaadan ture. Amma yoomitti amma koronaan dhufuttidha jechuudha. Koronaa keessaa abjuun koo dooktarummaan koo kun jijjiirame. Maaliif? Koronaan gaafa dhufu dubbisa addaan nan kute televezyiiniin qoraman ture. Waa yaaluutti hin ka'e. Addunyaa dubbisaa keessaa waan akka bizineesii yeroo bal'aa waan hin argadheef. Sana keessadha kanan daldala. Maashinii sana fa'aa kanatti uumte. Daldala bunaa jalqabee buna xiqqoon bitee oolaa bunichi maashinii guddaan immoo jira hawaasa keenya gidduu. Buna kuntaala tokko siin qishiru ani kuntaala 200 faa yoo ta'e malee siin qishiru. Ani immoo daldala bunaa xiqqoo mi'eeffadhee argeera bu'aa qabaa waan sana naa qishiruun barbaade akkasumas hawaasni immoo moonyee waan jedhamutti buna qishiraa kana furuun qaba rakkina kana furuun qaba waan jedhu. Moonyee fi isa kiiloo 20-30 gidduutti. Maashinii isa guddaa sanaa fi waan hawaasi waan hawaasi waan sana bitachuu danda'u yookaan immoo hawaasaaf rakkoo kan furuu danda'u. Agartee yoo ta'e maashiniin guddaan sun daldalaafidha. Commercial malee hawaasi moonyee maan qishirata. Moonyee maan bunatumaa oola. Isa kana furuun qabaa fi kootis immoo humna kootiin ittiin qishiradhee gabaatti dhiyeessuun qaba waan jedhee fi maashiniitti dhufee jechuudha. Utuma maashinii kana kalaquu yaalu ji'oo 5 keessaa fedhiin injiinarummaa kootti dabalaa dhufe. Injiinarii ta'uu kan qabu inni sirriin akkas ta'e hin baree. Kanaaf akkuma yuunivarsiitiin yeroo sanatti barataa jiran keessaa 12 tuqaa guddaa nama fide. Yoon itti xiyyeeffadhee baradhee dooktarii ta'uus ni danda'an ture. Garuu kalaqa sana mi'eeffadheera ittiin badhaafameera akka Oromiyaatti ittiin galee immoo bizineesii jalqabeera. So waa kalaquu waan haaraa uumuun milkaa'ina akka ta'e wayii keessi kun dhaga'amutti ka'e. Birishees mi'eeffachuu jalqabe. Argi bakka nan argi waan sana. Namni harka sirkutaa gaafatu waa qalatu. So gammachuun kun sirriin injiinarummaa keessa akka jiru wayii argeen faashiniin kun sirriin injiinarii ta'uu qaba jedhee yuunivarsiitii akkuma seeneen maatiin xiqqoo natti haaraa turanii maatiin akka dooktarii ta'uu barbaadu waan sana dhaga'uun barbaanneen akkuma sana galeen injiinaran ta'ee elektirikaal injiinaringii seeneen barachuutti ka'e jechuudha. Murteeffadheen tummanaan ba'iin murteesse injiinara ta'u. Ergasii gaa yuunivarsiitii dhumatuu jirtuuti dhimmi seenessuu seenaa wajjin wal baruu waan akkasii kun kan si jalqabe. Mee akkam ture? Ani jalqabarraan sitti miira barumsa akaadaamii kan hin dubbisne hin jiru saayikoloojii dubbisan ture. Garuu seenaan dubbisnu badhaa. Seenaa olii qaafaa dhageenya waan tokko dabarree dhageenya. Malee barnootuma akaadaamikaaliiti kan dubbisaa oollu yeroo baay'ee. Yuunivarsiitii gaafan seenu immoo waan akka aartii kana nan jaalladha. Naara seenessuu fa'aa waldaa kiristaanaatti guddannee gaafa sana waldaa fa'aatti waan seenessu jira. Walaloo fa'aa hojjechuu waan akkasii jira. Sun fa'aa fedhii koo ture. Miini miidiyaa fa'aa akkasiin hojjetta turte? Miini miidiyaa sin hojjedhu garuu gummiiwwan ogbarruu aartii waan akka waldaas ta'e iddoo biraa yoo jiraate ammiseessan ture. Waan an jaalladhuuf. Kitaabota waan akka soomaas waan dubbisuuf nan jaalladhan ture. Amboo yuunivarsiitii akkuma seenuun gaadaasaa waan jedhu jira. Gummii dagaagina aadaa afaan seenaa Oromoo kan jedhu jira ture. Waan sana tokkoffaa Oromummaan jirti sabboonummaa qabnaa waan sana dafee miseensa ta'e. Achi keessatti gaafa argu koreen seenaa jira aadaa jira. Jimaata galgala wal gara turban keessaa achitti waa'ee seenaa mari'annaa inni seenaa beeku seenaa nu barsiisaa inni aadaa beeku aadaa nu barsiisaa. Gaaffiif deebii ture. Nama lama lakkaa'anii gaaffiif deebii seenaatti gaafatu abbaa caalmaa argate faan badhaasu yeroo sanaan seenaan beeku. Seenaa Oromoo kana Oromoo beeknaa sabboonummaa irraa kan hafe in detail seenaa gootaa baay'ees hin beeknu ani hin beeku caalmaatti. So gaafa dhaggeeffachuutti ga'u gaaffii jechuun wal gaafatu. Gaaffii namni kan wal barbaadu. Na yaadadha gaaffiin jalqabaa Oromiyaa kana eeyuun moggaasee jechuun Oromiyaa akka jettu kana eeyuun moggaasee jedhee gaafata. Kaartaa Oromiyaa amma qabnu kana eeyuun sararee jedhee gaafata. Namni kamiyyuu beekuu waan qabudha baay'isuu. Jechuun akkas taanaan maqaan koo Jorgoo jechuun maal jechuudha jennaas deebisuu hin dandeenyu jechuudha. Oromiyaan keenya miti kana wallaaluuf haa kootti nan qaane. Amma kana Oromiyaan eeyoo akka moggaase hin beeknu Oromiyaa kaartaa Oromiyaa eeyoo akka moggaase isayyuu gaafa dhageenyu immoo nama Luwis Kiraaft jedhamu Oromaaniyaa jedhee akka moggaase nama biyya lafaa gaafa ta'u waan Oromaaniyaa jechi jettu kan achi dhufe gaafa jedhan deebisanii waan baay'ee akka hin beekne wayiin understand godhe. Kanaaf yeroo sanaa kee caalmaatti dandeettiin qabu fayyadamee seenaa qorachuu kan qabu seenaa dubbisuu kan qabu seenaadhaanis qaxalee kan ta'u qabu murteesse. Achitti waan an baradhu waan an dhaga'u xiqqoo miidiyaatti nan siqaa waraabbuu idiit gochuu nan beeka. Faashiniin koo karaa biraa ture aartii keessaa. Seenaa wallaaluun koo garuu moor akka seenaa irratti hojjedhu na godhee gaaffii achitti dhaga'uuf haa gabbee gaafachuutiin ka'e. Deebisaa gaafadhee uummata waan an baradhe sana jenereeshinii isa akka baratu gochuun jalqabe. Wanti sun miidiyaa irratti jaallatamutti ka'e namni yaada kennu nu dabalii maaf viidiyoo addaan kuttee waan jedhamu jalqabee an seenaa muraasa qofaan beekaa dirqama oodeensiin kun akka gammadeetti fufuuf akka baratuuf maal gochuun qaba. Doormii koo keessa jalqaba kitaabni hin turre.
Viidiyoo jechuu jalqabee ji'a keessatti kitaaba 50-60 jira kitaaba seenaa. Sakaan nama naa kenne sakaan nam bitee dubbisuutti hin ka'ee barsiisuutti hin ka'ee jechuudha. Waan an baradheerraa viidiyoo gaaffiin godhaa sanarraa immoo maaliif bal'istee nuun hojjettu waan jedhamu ka'e yaaduma miidiyaa irratti kaa'u. Gaaffirraa gara bal'isuutti qottonnaan seeneffamatti dhufe. Waan sana bal'isee seenaa nama tokkoo seenaa waan tokkoo bal'isee hojjechuutti hin ka'ee haala kanaan karaa miidiyaatti dhufee seenessaa ta'ee nama seenaa qoratus ta'uu danda'a. Kanaaf muuxannoon gama injiinaringiitiin jiru digital world jiru jira. Akkasumas immoo seenaan afaan Oromootiin seenaan Oromoo aadaan duudhaan Oromoo barreeffame immoo barreeffamaan jiru jira. Barreeffamaa fi kan digitalii immoo baratte barnoota kee wajjin wal qabatu kana fideen gama digitaalaatti deebisaa waan jedhuun immoo dhiyeenya kana pilaatfoormii guddaa tokko eebbisiisuudhaaf akka itti deemtu waan dhageenyeef si'aama. Mee waa'ee pilaatfoormii sanaa nutti himi. Akkuma namatti kaasee Amboo Yuunivarsiitiidha kanan seenaa hojjechuu seenessuus ta'ee gaaffii gaafachuu jalqabee yeroo sanatti Amboon jiraan seenaan baay'ee dhaga'u seenaa karuma Amboo jiru naannoo giddu galeessaa kana seenaa karaa Wallaggaa qofa ture. Deddeebi'ees wanti hojjedhu seenaa gootota karaa Wallaggaa karaa giddu galeessaa ture jalqabarra. Inni kun namoonni baay'ee na jaallatan malee immoo dhiibbaan irraan ga'u jalqabe maaliif kan Booranaan fiddu kan Gujii maaf finne meerri kan Arsii meerri kan Baalee kan jedhu inni hubannoo qabu keessaan dhufee na barreessaa inni kan immoo paablikaaliin miidiyaa irratti barreessuu jalqabanii isa kana gaaffii kana guutuudhaaf seenaa Booranaas qorachuu akka qabu murteesse waa'ee Gujiis barachuu akka qabu murteesse yuunivarsiitii Amboo keessaa akkasitti Gaadaasaa jira. Gaadaasaa jechuun Oromoo gola hundumaatu Oromiyaa xiqqoo jechuudha. Oromiyaa xiqqoodha. Ona hundumaarraa nama dhabduu hin qabdu. Isaan kana firoomfadheen gaggaafachuutti ka'e. Koree afaan hundeesse qubaatti erbuu tiim jedheen piroojeektii kootiif kan ta'u fa'aa Booranarraa nama lama Gujiirraa nama lama walitti qindeessuu Karrayyuurraa barbaade. Yuunivarsiitii barataadhuma yuunivarsiitii taate. Barataateen mata mataadhaan. Good initiative. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Thank you. Qindeesseen mari'achuutti kaane. Ati Gujiirraa eenyu beekta, ati Booranarraa eenyu beekta, ati Wallaggarraa eenyu beekta walitti fidaa intarreessine liisti goone. Wallaggarraa yeetu gumaacha guddaa hojjete akka personaalii hayyuu yoo ta'e goota yoo ta'e aartistii yoo ta'e namoonni dhiibbaa guddaa qaban leegaasii guddaa qaban irraanfataman beektu gaafadhaa hojii manaa walii kennuutti kaane Gaadaasuma keessaa ba'een tiimii tokko hundeesse. Tiimii waan kana ittiin liisti goonee irratti hojjennu jechuudha. Rakkoo guddaa ture yuunivarsiitii ganna adda baanee gallaa sun gaaffii guddaa uumaa ture lafarra buteera piroojeektii kanaa jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee kaayyoon keenya maal ture Oromiyaa hundumarraa ona hundumarraa namni akka irra geenyuuf yookaan immoo Oromummaaf kontribuushinii yookaan aarsaa guddaa kaffalan jiru kan maqaan isaanii dagatame baay'ee jira. Hayyoonni baay'ee jiru waan kana walitti qabu ture xiqqoo lafarra butamaa ture garuu yaadichi deemaa dhufee of danda'ee pilaatfoormii ta'ee pilaatfoormiin kun Oromoon saba bal'aadha guddaadha. Seenaa Oromoo giddu galeessaa qofa hojjettee fixu. Guyyaa guyyaatti immoo ana istimeera barachaan hojjedhaan ofii kootis barachaan dhaloota barsiisa baay'ee beekee miti. Guyyaa guyyaatti waan hin dhaga'u sarpaayiz na godha. Malii kan barfaa dhageesse beekta yoo ta'e hin beeku indii bulchaa ture Oromoonni waama guddaatu deeyilii ba'aa dhufa. So sooshaal miidiyaa irratti tiiktookii fa'aa irratti qofa hojjechuu hin qabnu Oromoon tamma kana bal'aadha seenaa guddaa qaba pilaatfoormii seenaa isaatii qabaachuu qaba. Gama aadaatti jedhu innis aadaa nyaataa aadaa uffataa bal'aadha Oromoon. Kun immoo eebba waaqayyooti nama bal'isa nama guddisaa. So seenaas akkuma kana bal'aa akkuma baay'inni keenya guddaa seenaa guddaa qabna. Pilaatfoormii guddaan of danda'ee jiraachuu qabaadha. Pilaatfoormii kanarra immoo anama gaafa sana Wallaggaa ta'een Ambootti hin baradha. Seenaa Booranaa barachuu barbaade jalqaba irratti. Argachuu hin dandeenye miidiyaa irratti. Yuutuubii seerchi nan godhaa, Feesbuukii irra seerchi nan godhaa, maqaa namoota nan dhagaa. Hin jiru garuu. Wanti barreeffamee hin galmoofne intarneetii irratti. Toora galee intarneetii irra taa'ee namni yeroo Google irra search godhu salphaatti argatu hin jiru. Hin jiru. Warra Booranaatiin goota tarreessi jaarsoo waaqofaa nama ta'e teessuma. Search goona yuutuubii irra hin jiru. YouTube irra kan jiru miidiyaan kan qopheessu warruma famas ta'an Oliiqaa Dingiil Waaqoo guutuu TV shantu jira taanaan shanan isaa sanarra deebi'ee hojjeta malee kan Booranaan jiru kan Gujiin jiru warruma baay'ee dursee waan sana bareetu nama muraasatu deddeebi'a miidiyaarra. YouTube kan galmeessus namoonni kan barreessanis akkas ture. Amma inni as qarqara amma Oromoon maccaa qarqara kara Dambidolloo kun jiru asii immoo kara Moyyaalii dhiyaatee kan jiru Oromoo Booranaa wajjin wal baruu yoo barbaade akkamittiin qorachuu danda'a. Isa kana salphisuun barbaade. Kanaaf pilaatfoormii Boorana, Arsii, Baalee, Wallagga jedhee onoota Oromoo kana warra aadaa waliin fakkaannee Oromoon hundeedhaan tokkodha. Dhiigaan tokkodha. Garuu akkuma walirraa fagaachaa deemne Oromoon hangafaa lafa dhiiseetu qudsuun irraas ka'aa deema horii tiksifata waan ta'eef
akkuma wayirraa fagaanne kan aadaa wayirraa fagaate loqoda wayirraa fagaate qabna. Isa kanaaf Oromoon macha jiru akkamitti Oromoo Boorana jiru wajjiniin wal baruu danda'a. Goota Booranaa akkamitti baruu danda'a. Yeroo hundumaa tokko faarsaa oolurraa gartokkima faarsaa oolurraa Karrayyuu amma yeroo baay'ee seenaa Oromoo keessatti daangaa irra jiraataa aarsaa guddaa kaffalee eenyummaa isaa tikfachuudhaaf. Still gadaa isaa tikfatee gadaadhaan bula Karrayyuun. Lubbuu meeqa itti cabee nama dhiiga meeqa dhangalaaseetu eenyummaa isaa eeggate. Seenaa goota Oromoo Karrayyuu tokko hin argatu miidiyaarraa. Tokko. Kanaaf xiyyeeffannaa laannee fi Karrayyuu Shawaa jala jira jennee dhiisurraa Karrayyuu jennee pilaatfoormii irra keenye seenaa isaa qorachuu qabna. Goota isaa barreessuu qabna. Pilaatfoormii akkasii akka barbaachisu immoo kootiin kireet godhee waan kana waggaa 3 kan warran ture jechuudha. Barumsa gosa barachaa waan kana daataa barbaadaan ture. Ragaa barbaadaan ture. Hayyoota faana mari'achaa ture. Kitaabota dubbisaa turre baay'inaan jechuudha. So adeemsa waggaa 3 booda pilaatfoormii guddaa ta'ee amma uummataaf dhiyaachuudhaaf deema. Irbuu jennee moggaasnee. Irbuu. Maal jechuudha irbuu? Maaliif maqaa irbuu jedhu kenniteef? Galatoomi. Namoonni baay'een irbuu jecha jedhu muraasa beeka. Oromoo hundumtuun beeku. Irbuun garuu jechuma afaan Oromooti. Amma hawaasa keessatti jechi hiikkaan irbuu beekamaan waadaadha. Waadaadha. Hawaasni waadaa jedhee fayyadama. Namoonni nuti ordinary yookaan ammoo hawaasni lama gaafa walii galu waadaa walii gala waan ta'e wajjin gochuudhaaf, raawwachuudhaaf, walii gochuudhaafis. Gootonni garuu waadaan jedhan irbuu walii seenu. Jecha gootonni qofa itti fayyadamanidha yeroo baay'ee irbuun. Pilaatfoormiin kunis baay'inaan waa'ee gootaati. Waa'ee seenaati. Jecha ulfaataa gootonni itti fayyadamanidha. Waadaa sana anaafatti walii seenu caalmaa irbuun xiqqoon ulfaata. Amma dhumaatti wajjin qabsaa'uu gaafata. Diiguunis iyyaadamu. Iyyaadamu irbuu haareffachuun jira. Haa ta'u iyyuu malee jecha yeroo baay'ee gootonni itti walii galanii fi qabsoo amma naafatti waadaa yoo walii galle amma du'aatti ta'uu dhiisuu danda'a. Wal kaaduu wal ni gochuu dandeenya. Garuu sun amma du'aatti amma ulfaataa waan ta'eef hojiin kunis ulfina isaa mul'isuudhaaf yookaan immoo goototaa wajjin akka wal qabatu, hayyootaa wajjin akka wal qabatu gochuudhaaf jecha barbaanneeti irbuu kan jenneef. Namoonni waan kana beekan akkuma irbuu dhaga'aniin jechi kun durii kee warri beeku jira. Waadaa ulfaataa jechuudha. Waadaa ulfaataadha. Nus waadaa ulfaataa fudhanne waan kanas barbaannee jala jalaa barreessaa deemnee dhaloonni akka argatu gochuudhaaf hojiin uffisaa ture waan ta'eef waadaa macmaanaa itti seennee already amma hojiin xumurree dhalootaaf yookaan immoo uummataaf dhiyeessuu irra geenyerra jechuudha. Egaa akka sila jettee pilaatfoormii jetteetta tarii daawwattoota keenyaaf salphisnee himuudhaa fi pilaatfoormii yeroo jennu maal fa'aa of keessatti qaba? Akkamittiin namni hubachuu danda'a? Weebsaayitiidha moo marsariitii irbuu.com jedhamu wayiiti moo appilikeeshinii moobaayilii keenya irratti fayyadamnu moo kan koompitara irratti fayyadamnu moo waan akkamii wayii ta'uu danda'a laata isa jedhu namaaf ifa godhime irbuu irratti akkamittiin kaa'ama isa jedhu. Pilaatfoormiidha. Pilaatfoormii gaafa jennu immoo bifa appilikeeshiniitiin jira. Weebsaayitiin as jira jechuudha. Amma warra iPhoonis iOS irraa argachuu danda'u. App Store, warri kaan Play Store, warri kaan immoo weebsaayitii irratti irbuu.com jedhanii gaafa sarchi godhanii argachuu danda'u. Infidaafi jechuudha. Irbuu.com kabajamtoota daawwattoota keenya carraa kanaanii iskiriinii jala sinii keenya weebsaayitiin jechaa jiru kana miseensa ta'a seenaawwanii fi wantoota adda addaa inni nu ibsu immoo achirraa argattu. Ayyee galatoomii so irbuu.com jedhee gaafa seenu galmaa'ee kan jedhu fidaa peejii galmaa'uu dhufaa salphaatti iimeelii fi paaswoordii gaafataa sana dhiisuudhaan jalqaba irratti waan kana fayyadamuudhaaf akkuma kaafne iimeelii qabaachuun dirqama. Iimeelii qabaatee booda continue with google kan jedhu jala jirti. Sana gaafa cuqaasanii peejii itti continue with google peejii itti keessaa iimeelii kee filadhu jedha. Iimeelii qabu filataa sana booda continue gaafa jedhu peejii jalqabaatti keessaa jechuudha. Gaafa achi ga'u explore region jedha. Arsii, Baalee, Gujii jedhee spelling isaaniitiin ona Oromoon qabdu tokko jira. Ona Oromoon adda adda qoodne jira. Amma Arsii fi Baaleen Oromoon hundumtu tokkodha. Keessumaa ammoo Arsii fi Baaleen tokkodha. Haa ta'u iyyuu malee Arsiin of danda'ee lafaan Arsii ta'ee jira. Baaleenis akkasii. Amma warri Arsii fi Baalee maal jedhu? Arsiin nama Baaleen lafa waan jedhu jira jechuudha. Nu biratti garuu uffati aadaa isaanii xiqqoo slightly differentiidha. Warra aadaa garaagaraa qabantu jira. Akkuma warra fagaatu amma Wallaggi fi Boorani garaagaraa qaba. Loqoda garaagaraa qaba. Uffata aadaa garaagaraa qaba jechuudha. Amma Karrayyuun bulchiinsa mootummaatiin Shawaa bahaa jala jirti. Garuu immoo sirna gadaa kan isaa qaba. Uffata aadaa kan isaa qaba. Waan baay'eedhaan garaagara. Kanaaf Karrayyuu amma nuni Shawaa bahaa jalaa baasnee Karrayyuu jennee of dandeessifne. Gadaan isaa addaa, uffati isaa addaa, dhiigaan Oromoodha. So Oromoon Wallagga jiru Karrayyuu baruudhaa fi kaataagorii waa'ee Karrayyuu keessaa argatu uumneerra. So Gujii, Walloo jennee akkasittiin gattarreessaa fi achi keessaa filatee waan barachuu barbaadu fakkeenyaaf
Walloo yoo jedhee akkasumas Karrayyuu yoo jedhee Karrayyuu keessaa namoota beekamoo goota hayyuu aartistoota akkamii ture kan jedhu argata. Warreen kana immoo fakkeenyaaf achi keessaa amma goota beekamaa carraa kanaan Karrayyuu beeksisuudhaa fi Arroolee Fiichee kan jedhamu jira. Namoonni baay'een goota Karrayyuun beekan warra kaan beeku waan ta'eef. Arroolee Fiichee gaafa tuqaasu jalqaba irratti barreeffamaan argata. Madda isaa wajjiniin. Itti aansee immoo sagaleedhaan seeneffama miidhagaa nuti garee keenyaa wajjin qopheessinee miidhagaa isaa argata. Itti aansee viidiyoon illee jiraachuu danda'a. Viidiyoo qabnaa. Suuraawwan garaagaraa namni sun yoo qabaate in argama. Koomentii illee kennuu danda'a jechuudha. Namni barbaade sagaleedhaan konkolaataa isaa irrattis seenaa goota sanaa dhaggeeffachaa deemuu danda'a. Inni taa'ee immoo dubbisuu barbaadu immoo dubbisuu danda'a. Amma seenaa namni tokko dhalootaan achi keessaa gidaame yoo ta'e gidaamina akkamitti hundoofte kan jedhu baruu danda'a. Waa'ee namootaa qofa miti jechuudha. Namoota achi jala turan garuu namoota beekamoo kaan goota kaan aartistiidha. Namoota seenaa keessatti yaadatamuu qaban immoo barbaannee isa kaan barreeffamaan viidiyoo sagaleedhaan dhiyeessineerra. Suuraa isaaniillee maatii irraa barbaannee fuunee dhiyeessineerra. Garuu Wallagga jedhanii yookaan immoo Arsii jedhanii gaafa seenan namoota achi keessaa tarreessaaf sana booda peementii jira. Wanti kun dadhabbii guddaadhaan hojjetame. Waggaadhaanis immoo kan sarvarii kaffalamaa. Wanti kun itti fufee Oromoodhaaf jiraachuudhaaf kaffaltiin dirqama. Kaffaleetu dubbisa yookiin dhaggeeffata akka jechuudha. Waggaatti see tokko itti kaffala. Yeroo tokko. See tokko kaffala amma qarshii 200 300 kana murteessaa jirra. Waan uummati keenya kaffaluu danda'u see tokko itti kaffalee waggaa guutuu waan kana fayyadama. Waggaatti ammas nun sarvarii waan kaffalluuf waggaatti immoo waan kana aaressaa deema. Warroonni baay'een ji'a kaffalchiisu nuti garuu wanti kun dhaloonni seenaa akka baratuuf waan hojjetamee fi see tokko kaffalaa iddoo tokkotti kaffaleennaan guutummaa isaa argachuu danda'a. Yoo Arsii jalatti kaffalee already guutummaan isaa hin banamaaf jechuudha. Peementiin immoo salphaadha. Teelebiriidhaan baankiiwwan garaagaraatiin salphaatti kaffalaa akkuma kaffalee raawwateen automaatikaalii waan sana fayyadamuu danda'a jechuudha. Egaa wanti ammatti jette kuni waan bal'aa of keessaa qaba. Seenaan waan dhaabbatu wayii tokko miti. Odeeffannoon haaraan ammas waan argamu. Namni wayii seenaa gootaa, seenaa lafaa, seenaa wayii kanatti tasuma dhageessee hin beekne wayii kanaan beeku jiraachuu danda'a. Waan nama kanaa waan akkasii itti dabali yoon jedhe carraa qabaa namni waan akkasii dabaluudhaaf. Carraa guddaa jira. Kaayyoomti nuti waan kana hundeessinee fi kitaabarraa fooyyessuu barbaanne kitaabonni yeroo baay'ee maxxansa lammaffaa eeggata. Dogongorri wayii keessa gallaan an kitaaba yaadaan ture jalqabaa kitaaba wajjin chaalenjii jiru waan argee fi maxxansa lammaffaa yoo dhume qofarratti kan inni fooyya'uu danda'u. Inni kun garuu har'a dogongorri tokko argamee jennaan daqiiqaa 2-3 keessatti fooyya'uu danda'a. Namni amma irbuun kana caalmaa pilaatfoormii qofa miti dhaabbata. Deelii hordofnee namoota koomentiin jira bakka itti namni yaada kennu jira. Namni seenee maal jedhaa abaluu irraanfattee abaluu tafee yookaan waan akkasii dogongoraa jedha. Nuni yaada sana kallattii argannee dubbisnee koree wajjin teenyee mari'annee maal goonaa waan sana fooyyessinaa jechuudha. Daqiiqaatti sekoondiitti fooyya'uu danda'a. Fooyyoo yookaan idii ta'uu danda'a jechuudha. Isa kanaaf yaaddoon tokko hin jiru namoonni haaraan yoo dabalaman yookaas immoo dogongorri wayii yoo achirratti argaman tarii amma gaafa qorannu madda kana gaafa barbaannu dogongorri uumuu danda'a. Dogongora kana gaafa uummatiin nu caalmaa beeku qeequ hayyoonni qeeqan waan kana fooyyessaa jennaan wiizin asii keen daqiiqaa keessatti waan kana fooyyessuu dandeenya jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf irraa Walloo jala galtee nama 8 yookaan nama 6 qofa dubbiste. Burgaafa galtu nama 20 goonis eeguu dandeenya. Maaliif wanti kun seenaa Walloo kanan beeku 8 kana dhumeera jettee akka tiyyaanne jechuudha. Haaraatu itti dabalamaa deema. Guyyaa guyyaatti wanta qoratame wanta argamaa deemu wanta nuti itti walii galle. Ammaaf garuu waan qorattanii waan harka keessan irra jiru gadi baastuu jecha. Ammaaf kana hojjenneerraa isin immoo eenyu irraanfanne amma caalmaatti iyyuu waan kana kan dhiyeessaa jirruu fi uummati immoo waan afetti dabalee yaada jiru qeeqee waan kana fooyyessaa. Amma hayyootaaf dhiyeessineerra amma dandeenya yuunivarsiitiidhaaf dhiyeesseera waan kana. Warreen hayyoota seenaa, hayyoota qorannoowwan garaagaraa adeemsifan, aadaaf turizimii warreen kana wajjiniin wanta naannoo adda addaa jiran kana walitti sassaabuudhaaf hammam itti dhimmitanii hammam hojjettan namoota meeqa ta'u kan quunnamtan? Ayyee ulfaadhu kan waggaa 3 piroojeektiin kun waggaa 3 akka lafarra turu kan godhe iyyuu daataa barbaachaadha. Maatii amma qabsaa'ota baay'ee jira, maatii goota baay'ee jira. Maatii qabsaa'otaaf goota kan hin dubbisne muraasa. Baay'ee isaanii Ameerikaa jiru, baay'ee isaanii as jiru qaamaan deemnee dubbisneerraa isa kaan immoo bilbilaan dubbisnee argannee seenaa baay'ee fooyyessine maatii wajjiniin jechuudha. Waan maatiin hin beekne jechuudha. Maatii gootaa baay'ee dubbisnee maqaa kaasuu nan danda'a namoota gurguddoo meeqa dubbisneerraa akkasumas immoo hambaa qabsaa'otaa warri ta'an qabsoo kaleessaa keessa warri turan warra lubbuudhaan jiran immoo hundumaa amma jechuu dandeenyutti
dubbisnee wajjin gatteenyee kan hojjechaa turre jenneerra. Akkasumas immoo OSA kan jedhu Ameerikaa jira, Oromoo Studies Association jira, ORANis jira ammoo biyya keessa Oromoo Research Association. Warroonni kun seenaa Oromoo irratti waan xiyyeeffannoon hojjetanii fi itti agarsiifnee yaada isaanii fudhanneerra. Yuunivarsiitii Oromiyaa keessaa muraasas immoo qaamaan deemnee istooriyaan achi jiran itti agarsiifneerra. Pirezenteeshinii goonee fi waan fooyyessuu qabnu baay'ee isaa akka nu fooyyessinuuf yaada nu kennaniiru baay'ee isaa fooyyessineerra. Isa kaan immoo fooyyessaa jirra jechuudha. Kanaaf namoota istooriyaan yookaan immoo namoota seenaa beekan baay'ee isaanii qaamaan arganneerra. Warra fagoo jiran immoo bilbilaan dubbisneerra. Hojii kana dhibbaa dhibbatti qubaa qabu. Keessumaa warri Ameerikaa Osfaanaa gaafa 6 Agoosti 5 irratti sagantaa kana eebbisuudhaaf yookaan immoo launch gochuudhaaf namoonni qophaa'aa jiran jiru. Waan kana waan jaallataniif waan beekaniif maatiin qabsaa'otaa fa'aa itti hirmaataniiru. Kan nu gargaares baay'inaanii warreenuma kanadha jechuudha. Maatii qabsaa'otaa, maatii goototaa. Yoo maatii ijoollee baaroo baree isaan immoo kan biraan barsiisu. Walitti nu fiduu akkasittiin koominiitii taanee jechuudha. Isaan faana hojjenne baay'inaanii. Akkasumas immoo namoota istooriyaanii ta'an amma obbo Dheeressaa Qixxeeffaas waan galateeffachuun barbaada. Konnekshinii baay'ee namoota wajjin wal nu barsiisuu irratti utuu akkas gootanii immoo obbo Dheeressaa Qixxee jechuun qabsoo kaleessaa keessatti waggaa 10 hidhamaniiru, waggaa 10 hidhamaniiru. Akkasumas immoo istooriyaanidha. Waan kaleessaa kana barreessanii isaanis kitaaba barreessan. Kitaabas ni qabu. Waan kana utuu akkas goote abaluutu dubbiste konnekshinii isaanii naa uumuu jechuudha. Haala kanaan waggaa sana kana keessatti keessumaa garuma kanatti immoo finishingii irratti baay'ee namoota arguura ture. Waan hojjenne kana namatti agarsiisuu ture jechuudha. Ammas immoo namatti agarsiisuun xumuramne uummata bal'aa kanatti agarsiifne uummati bal'aan kun manuu caalmaa waan beekuuf qeeqaaf banaadha jechuudha. Koomentiin jira. Seenaa tokkoon isaa irratti koomentiin banaadha. Review jedhee koomentii kaa'ee jira. Amma nuti fakkeenyaaf sana walitti sassaabdanii immoo irra deebitanii ilaaltu moo akkam gootu? Tiimiin jira. Tiimiin waan kana deeli ilaalu jira. Yaada pozitiivii yoo ta'e thank you galateeffannaa. Yoommoo wanta akkasii sirrii miti. Ani akkasittiin beeka seenaa kana. Akkasittiin dhagee jedha taanaan mari'achuutti deebina. Qaama sanaa wajjin mari'an ati yoo fakkeenyaaf fira yoo ta'e amma seenaa obboleessa keetiin barreesseeraan utuu isin qunnamin. Ati obboleessa keenya caalmaa sirriitti beekuu dandeessa. Nammoo daataa dogongoraa argannee nama harkaa fuunee barreessinee achi geenyerra. Ati dhuftee gaafa agartuu kan nuti adda adda qoonneefis kanaafisdha. Kan nuti Boorana Wallagga jenne yeroo baay'ee amma tarii inni Wallaggiin deemaa achi keessaa immoo Shawwa keessaa immoo yoo deemte Shawwa lixaa ta'uu dandeessa. Inseentaa aanaa kee dhaggeeffatta yookaan namatti beektu tokko fira kee tokko dhaggeeffatta. Wanti nuun qindeessineef wanti beektu tokko miti. Relatable story jedhu waan si wajjin baay'ee walitti dhiyaatu wayii tokko dhaggeeffachuudhaaf carraa sii kenna. Waan si fakkaatu waan dhageesse beektu faalaaluudhaaf piroojeektiin kun ammam guddaadha ammam sirrii. Dhugaamoo dhugaa miti jettee mirkaneeffachuufis ta'uu danda'a. Egaa yeroo ammaa kana seenaan akkuma silee kitaabaan barreessuun jira gara dijitaalitti immoo jijjiiruutu jira. Dijitaalii wajjin wal qabatee immoo waan haaraatu dhufaa jira yeroo ammaa kana. Artificial intelligence AI dhaan hammam deeggarama pilaatfoormiin keessanii bakkeewwan amma fakkeenyaaf hawwata tuurizimii maaloo jedhaman kana immoo virtual reality VR waan akkasii faa viidiyoowwan akkasii suuraawwan akkasii itti makuu AI integrated sistema ta'u akka ta'u faa maal hojjechaa jirtu? Akkuma itti kaastee completely gara AI itti deema artificial intelligence dha wanti hundasaa kan hojjetu. Sistemni kunis kan hojjetame iyyuu artificial intelligence deeggarameeti already. Amma search engine isaa guddaadha. Amma nuti Hararge Baalee jennee aqoonnu iyyuu malee home kan jedhu jira. Ajjala gaafa galtooti nama barbaadde search goota. Adda baasuun barbaaddu utuma haasaa jirtu seenaa leengisoo dhiigaa dhabdee leengisoo dhiigaa search goota. Sii fida barreeffamaan. Warroonni kun amma AI integrated ta'aa jiru completely akkuma bootii tokko bannee fi ChatGPT faan jira miti. Akkuma sanatti banamee fi nama barbaadde search gochuu dandeessa. Aanaa barbaadde madda turizimii tokko dhageessee fakkeenyaaf madda turizimii National Park Booranaa fakkeenyaaf dhageessee waan sana daawwachuu barbaadde yoo search gootu completely viidiyoodhaan sagaleedhaan akkasii fidu AI integratedidha. Inni kun first phase dha. Jalqaba kana kan nuti launch gochaa jirru isa hojjennedha. Inni itti aanu garuu experience userii keenya akka salphatee caalmaatti namni fayyadamuu danda'u yookaan immoo salphatee simply namni kamuu bifa barbaadne argachuu akka danda'uu fi artificial intelligence dirqama integrate ta'uu qaba. Wantoota qabanne qabna karoora fooyyessuudhaaf salphaatti abbaa barbaade search godhee bifa barbaade argachuu akka danda'utti waan baay'ee yaadnee jirra. Dirqama immoo sana ta'uu baannaanis immoo dadhabaa deema. Nuti amma ji'a sadii update goona waan kana sistema kana update ji'a sadii qabna waan haaraatti dabaluu featureewwan haaraa comment namni nu kennerraa amma payment yoo rakkisee hin fudhannaa payment jijjiiruu kaataagooriin akkas nu jeeqee yoo jedhan kaataagorii jijjiiruu garuu mari'annaa yoo tafaanaas teenyee uummati akkas jedhee maal goonu kan jedhudha jechuudha. Ammayyuu challenge baay'ee nu bira gaa ture
Suma sadarkaa eebbisuu keenya kanayyuu maaliif akkasitti qoodama? Maaliif akkas hin ta'u? Abaluu goota miti waan akkasii yaada baay'ee jira. Uummatoo maal jedha kan jedhu uummati ilaallee yaada uummataas fudhannee hayyoonni seenaas ta'anii ilaalanii utuu akkas ta'e kan jedhudha jechuudha. Egaa torban fuuldura keenya jiru kana eebbisamuudhaaf deema. Maal faa yaaddanii eebbarratti eenyu faatu waamame sagantaa eebbaa keessan carraa kanaan akka beeksifattaniif. Ayyee galatoomii ji'a kana adoolessa 26dha akka lakkoofsa keenyaatti akka faranjiitti immoo agoosti 2dha. Galma Adawaa 00ttidha kan nuti eebbisuuf yaadne. Hayyoonni baay'een affeeramaniiru. Qabsaa'onni hambaan qabsaa'ota kaleessaa warri seenaa baay'ee beekan warri aarsaa meeqarraa kaffalamanis invite ta'aniiru. Akkasumas immoo uummata bal'aa kanaa carraa kanaan naffeerraa adoolessa 26 magaalaa Finfinnee Piyaasaa Adawaa 00tti argamtanii wanta kana pilaatfoormii guddaa goda hambaa aadaa fi seenaa Oromoo kan ta'e dhufaan akka laawunchi gootan akka eebbistan as baay'een affeeraa jechuudha. Egaa daawwattoonni keenya nuun qaanessitanii waan nuti isinitti dhaammannus kanuma. Seenaan keenya gama dijitaalaatiin akka kanatti mul'ate addunyaa irratti yoo mul'ate malee akkuma durii qofatti fi akka barree qofatti waan hin taaneef isa haaraa kanatti immoo madaqnee gara fuulduraatti gaa seenaa gurguddaa achirraa dubbisuudhaaf dhaggeeffachuudhaaf ilaaluudhaaf qophaa isiniin jennaa www.irbu.com kana booddee bakka itti seenaa keessan argattan bakka itti seenaa keessan barattan akka ta'u abdii fi hawwii cimaa qabna. Egaa August 2 galma muuziyeemii Adwaatti immoo hundumti keenya wal argine achitti pilaatfoormii kana akka eebbisiifnu dhaamsa dabarsina. Egaa jorgoon dhumarratti dargaggootaaf namoota akka kee waa uumaniif digital guru ta'an akka kee kanaafi digital presence keenya immoo kana caalatti guddachuu artificial irratti dargaggoonni keenya jabaachuu kana caalatti aadaa keenya afaan keenya duudhaa keenya addunyaadhaaf geessisuu waan qabnuufi dhaamsa yoo qabaatte dhaamsa kana dargaggootaaf akka ta'e dhaamtu barbaada. Ayyee ulfaadhu akkuma tikaaste digital era keessa jirra. Keessumaa amma AI artificial intelligence dhaanii an baay'ee fayyadaman ture. High competition keessa jira. Walii isaaniitiin dhaabbanni AI baay'een isaanii inni tokko gaafa kana sididuu inni kaan immoo dabalee fida. Dhugaadha. Waliyyuu isaaniyyuu wal dorgomaa jiru. Wal saamu amma jalqaba irratti gaafa fayyadamaa ture image generate gaafan godhu yoon suuraa baarotumsaa riilii sanaa baasi jedhee waan tunni dubbisaa jiru jedheeni sorry an fuula kana baasuu danda'u qaama sadaffaan na gaafachuu danda'a waan jedhu dhiyeessa ture. Jiminaayin immoo gaafa dhufu waan sana godhee agarsiisa. Inni kunis deebi'ee gochuutti ka'a. So competition akkasii keessa jira walii isaatiin. Nuti ammatti maal ta'uu qabna generationiin kuni waan kana duukaa fiiguu qabna. Amma ogummaawwan baay'een isaanii gabaa ala ta'uuf deemaaru. Yoo duukaa digital gochuu hin dandeenye jechuudha. Keessumaa amma hojii nuti deengada beeknu ogummaa nuti dur beeknu ogummaa nuti ittiin qarshii guddaa nyaannu. Taayipiraayitarii waan qarshii guddaa ture amma wantoonni akkasii barreeffama irratti waan baay'eetu afaa jira. Isa kanaaf namaaf jecha miti. Oromoodhaaf jechas miti. Ofuma keenya survive gochuudhaaf iyyuu teknooloojii duukaa deemuu qabna jechuudha. Keessumaa kana yaaddoon sa'aatii kanatti warri iimeelii hin qabne faan jiru, jiimeelii hin qabne jiru jenneerra. Teknooloojiin gubbaa sana geeraa artificial intelligence'n waan haaraa waan nama dinqisiisu daily AI'n kamiyyuu immoo iimeelii malee kan hojjetu hin jiru. Amma ittiin baane egaa. So seenaa tuma lubbuudhaan jiranii seenaa dhaggeeffachuu ta'a. Kanaaf utuu jiraatti du'urraa utuu jiraatti du'anii seenaa utuma jiranii seenaa namarraa dhaggeeffachuurraa ofii isaaniitti maaf experience hin goone. Amma namoota baay'eetti maa wallalu. Lubbuudhaan jira garuu seenaa AI itti muun sirrii miti. Ilaaluu qaba waan sana jechuudha. Jiraachuusaa fiil gochuudhaaf addunyaa duukaa fiigaa jiraachuusaa of baruudhaaf teknooloojii kana duukaa fiigaa hin jiru taanaan jireenyumtiyyuu waan illuushinii biraatti fiduu danda'a jechuudha. So ofiif jecha of jijjiiruudhaaf survive gochuudhaaf amma dirqamni jiru akka biyya kanaattis amma agartee yoo ta'e institutioniin AI yookaan yuunivarsiitiin AI jalqabaa jira already jalqabeeras waan kana duukaa fiiguu biyya keenya duukaa fiiguun dirqamadha ofiif jecha jechuudha. So adaraa keessan update akka namuuf godhu of haaressuu siistema duukaa teknooloojii duukaa of haaressuun dirqama yoo akkas ta'u baannee out date taana inni dur sooressa ture iyyoomuudhaaf dhufa. Inni dur immoo hiyyeessa ture immoo wal jijjiiruutu dhufaa jechuudha. Bakka wal jijjiiruun keenya na fuudhu. Kanaaf iddoo tokko eeguudhaaf yookaan immoo jabaachuudhaaf maanni inni guddaan akkuma AI kaampaaniin AI baay'ee waliin dorgomaa jiru immoo isaan duukaa dorgomnee waama kana interpret gochuun itti fayyadamuun waan guddaadha. Kanaaf teknooloojii duukaa fiinnu seenaa keenyas kanaaf akkas goone dubbisaa oolurraa dhaggeeffachuurraa arguu simplicity amma kitaabonni baay'een hin barraa'u 500 maxxanaa suniin dhuma kana booda achi nafa argamuun isaanii carraan nama bira geessisuus immoo baay'ee ulfaata accessibility isaa argamuun isaa ni ulfaata. Kun garuu warra biyya keessa jiranis warra biyya alaa jiranis baadiyyaa kan jirus magaalaa kan jiruufis
equally accessible platform ta'e kan uumtani. Egaa dargaggoo Jorgoo abbaa irbuu.com baga keessummaa gammadaa shoo taatee dhufte sagantaa keenya irratti waan argamteef galatoomi siin jenna. Cheers. Cheers again. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin baay'ee bareedaa fi hawwataa ture. Dargaggoo hedduu qaxalee ta'e Jorgoo waliin dhimma www.irbu.com irratti waliin haasofne hedduu waan barattanii fi akkasumas seenaaf aadaa afaan gootota keenyaa fi bakkeewwan turizimii adda addaa irratti arginu nuuf kalaqee jira. Hedduu galatoomi jennaani. Maarree sagantaa keenya guyyaa har'aa immoo kanarratti kan xumurru ta'a. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif galatoomaa isiniin jecha. Sponsorri sagantaa keenya guyyaa har'aa jalqaba irratti Itiyoo Telekoom turanii hedduu galatoomaa jennaani. Maarree sponsorri keenya kan biraa immoo Mijuu Catering turanii hedduu galatoomaa jennaan. Maarree sagantaa kana akkanatti bareechinee tolchinee simbiraan akka geenyuuf immoo gaheen hojjettoota Risaa Miidiyaa daran olaanaadha. Sagantaa kana direct gochuudhaan Antikoo Isaayyaas turte akkasumas kaameeraa fi editingiidhaan Biqilaa Mitikuu fi Abdii Jireenyaa turanii hunduma isaaniitiin galatoomaa ulfaadhaa jenna. Torban nama torbanii nu haa taasisu.